Hirtan ala manan sa'a naman mati watin kabajamtotam daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu ammaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Oduu wajjin ani Muhammad Fantaleetiin. Oduu keenya jalqabaatiin qeerroon baha Oromiyaa magaalaa Wadaay murna shiftaa mootummaa ofiin jedhuun kana fonqolchine mootummaa walqixxummaa sabaa fi sablammootaa eeguu gadhaabuuf adda durummaan kan qabsaa'an ta'uu beeksisan guyyaa kaleessaa magaalaa Wadaayitti hiriirri dhoohee ture. Hiriira kana kutaalee guutuu Oromiyaatti fakkeenyummaa gaarii dabarsuuf qeerroon kan eegalte yoo ta'u guutuu Oromiyaatti uummanni mootummaa yeroon isaa irra dabarte kanatti akka hin bullim diddaa mormii hiriira fi warraaqsa geggeessuun ofirraa fonqolchuu akka qabu qeerroon awwadam yaamicham dhiheessitee jirti. Hiriira guyyaa kaleessaa geggeeffame kanarrattis waraanni mootummaa abbaa irree namoota hedduu reebicha irratti raawwachuun miidhaarraan yoo gahuum gariin ammoo mana hidhaatti naqeeraam. Kanas ta'ee san nuti qeerroon awwadaay marii bal'aa geggeessuun murna shiftaa mootummaa ofiin jedhu kanatti xumura gochuuf hiriira fincilaa fi qabsoo xumuraa taasisuuf haalduree xumurree jirra. Kanaaf qeerroon Oromoo guutuu fi uummanni bal'aan Oromoo sagalee tokkoon kaanee falmachuuf qophii ta'uu qabnas jedhan. Qabsoo geggeessinu keessatti lagannaa gabaa dabalatee muuxannoowwan kanaan duram gabbifanne hundam hojiitti kun hoggantoota siyaasaa Oromoo hiiksifannee nagayaa fi tasgabbii Oromoof Oromiyaatiif qabsoo dhooftuu gochuun dirqama keenya bahuu qabnas jedhaniiru. Sochiin gama miidiyaalee Oromootiin jirus jabaatee akka itti fufuu fi warraaqsa geggeeffamu keessatti hayyoonni Oromoo hoggantoota qeerroo wajjin ta'uun kallattii kaahuu akka qabanis dhaammatanii jiru. Oduu keenyatti aanu murni seeraan ala aangoo qabatee afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata sodaa guddaa keessa galchaa jira jedhan qeerroon godina Arsii lixaa magaalaa Dodolarraa Oromiyaa Miidiyaan Neetwoorkii bilbilaan dubbise. Haasoo malee qeerroon Dodolaa harka lafa jalaatiin murna shiftaa mootummaa ofiin jedhu kana fonqolchine mootummaa sabaa fi sablammoota biyyattii jatakkaan laalu mootummaa nagayaa dhaabbachuuf sochii godhaa kan jiran ta'uu ifoomsan. Qeerroon Dodolaa keessaa namni OMN'f yaada laate kun uummanni Oromoo akkuma kanaan dura tokkummaadhaan qabsaa'ee TPLF waggoota hedduuf uummata cunqursaa turte san ofirraa fonqolchetti murnaa duguuggaa sanyii dhala isaa irratti geggeessuuf karoorfatee raawwachaa jiru kanas xumuratti gochuuf walirratti duuluu fi wal basaasuu dhiisee gabbahee tokkummaa isaa cimsuun qabsaa'uu akka qabu akeekkachiise. Itti dabaluun qeerroon kun akkuma kanaan dura baratameen karaa miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiinis ta'e miidiyaalee Oromoo birootiin hayyoota keenyan kallattiin qabsoo karaa harcaatiin qabneef nuuf kaa'amaa ture sanatti ammas kallattiin qabsoo qeerroodhaaf kaa'amuun hedduu barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. Gochi murna abbaa irree kanaam gocha nama abdii muratee ta'uu kan mirkaneessu tibbana magaalaa Dodolaa keessatti nama umriin isaa guutuu ogummaa barsiisummaatiin uummata tajaajilaa ture manguddoo ganna 60 mana baasanii reebicha irratti raawwatanii jiran jedham. Namni yaada nuuf laate kun manguddoon kun ergan dhaladhee umrii hammanaa gahee takkaa gochi kun mootummaa kamiinuu narratti hin raawwatamne jechuun akka dubbate kan himu qeerroon kun salphina kana keessaa bahuuf kutannoof murannoon kaanee tokkoomnee falmachuu qofaatu furmaata waaraa ta'as jedheera. Dhalataa godina Shawaa Kaabaa aanaa dagam kan ta'e namni obbo Abdiisaa Asfaaw jedhamuun dararaa fi reebicha mana hidhaa keessatti humnoota sirnichaatiin irratti raawwatameen lubbuun isaa akka dabarteem hiriyaan isaa tokko bilbilaan OMN itti himeera. Akka namni itti dhiheenyaan obbo Abdiisaa beeku kun jedhutti baatii caamsaa bara 2012 dabre keessa humnoota sirnichaatiin mana jireenyaa isaatii qabamee bakkoota garaagaraatti hidhamaa akka ture ibseera. Sababuma namni kun sabboonummaa qabuuf jecha waraana shaneetiin hidhata walitti qabda nyaatas isaaniif geessaa turte jechuun hiraarsaa turan jedhama. Hiriyaan isaa kun obbo Abdiisaa Asfaaw nama umriin isaa ganna 40 ta'uufi bultii jaarratee abbaa ijoollee 3 akka ta'e himameera. Godinichatti haala suukanneessaa ta'een namoonni hedduun mana isaaniitiin qabamanii erga hidhamanii booda ajjeefamuun kanneen hanga har'aatti reeffa isaanii maatiin argee hin awwaallannes akka jiran dubbatam jiraatan Shawaa Kaabaa odeeffanne kun maddi keenya kun dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee miroorrootan ofirraa qolachuu akka qabu ibsuun kanneen nu keessa taa'anii diinaf uummata Oromoo basaasuun dabarsanii kennaa jiran gocha isaanii kanarraa dhaabbachuu qaban jechuun dhaamsa isaa dabarfate.
magaalaa Gindhiir keessatti torbee tokkoon dura poolisoonni addaa Oromiyaa nama ammaaf maqaan isaa hin beekamne tokko garmalee reebanii gara hospitaalatti erga fidaniin booda osoo yaala fayyaa argachaa jiruu dandamachuu dadhabuun lubbuun nama kanaa kan dabarte ta'uu maddeen gabaasan. Hospitaalichi bilbiluun lubbuun nama kanaa akka dabarte poolisoota kanneen beeksisullee dhimma keenya miti nu hin galchu jechuun kan didan ta'us maddi keenya yaadanuuf kenne kun eeree jira. Godinicha keessatti hidhaa fi dararaan cimee itti fufee jiraachuus jiraatan kun ibseera. Dargaggoonni sadii ta'anii karaarra deemuun dhoowwaadha kan jedhu maddi keenya garasiin dubbifne haalli nagayaa yaaddessaa ta'uu dubbate. Magaalaa Gindhiir waajjira poolisaa keessatti dargaggoonni 30 caalan balleessaa tokko malee gidirfamaa kan jiran ta'uu namni kun itti dabaluun ibseeti jira. Dargaggoonni kunneen ji'oota 3 oliif mana hidhaa kana keessatti raarfamaa jiru kan jedhu namni kun isaan keessaa kanneen dhukkubsataniin yaala argachaa hin jirre baay'eetu jirus jedheera. Kanumaan wal qabatee qeerroon godinichaa ajjeechaa fi dararaa mootummaa afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata nagaa irratti raawwataa jiru kana xumuratti gochuuf qeerroon Oromoo tokkummaan kahee qabsoo finiinsuu qabu jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Murna shiftaa mootummaa ofiin jedhu kan ofirraa fonqolchinee xumuratti gochuuf hiriira fi fincila xumuraa geggeessuuf qophii hundaa xumurree jirra jedhan qeerroowwan Harargee Bahaa aanaa Gooroo guuturraa OMN fi yaadalaatan uummanni Oromoo biyya isaarratti akka bineensaa ajjeefamaa hidhamaa gidirfamaa jiraachuun tanaan booda ni gaha kanneen jedhan qeerroowwan kunneen uummanni Oromoo bakka jiru maraa tokkummaan ka'ee akkuma kanaan dura qabsoo isaa finiinsee wayyaanee jilbifachiisetti kanas falatti godhuu qabas jedhan. Kufaatii akka sabaatti nu mudate kana jalaa bahuuf muuxannoo fi tarsiimoo tanaan dura qabnu gabbifachaa kanneen biroo baafachaa sirna nama nyaataa kana ofirraa buqqifnee hooggantoota keenya mana hidharraa baafachuun Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu qabna jechuun dubbatan. Gama biraatiin aanuma kana magaalaa Baroodaatti dargaggoota hidhamuu hooggantoota siyaasaa sababeeffachuun hiriira bahanii hidhaman irratti manni murtii Harargee Bahaa murtii waggaa 18 murteessuu maddeen gabaasan. Murtiin kun murtii haqarraa fagaate waan ta'eef dargaggoowwan mana hidhaa keessatti dabaan dararamaa jiran kun akka hiikamaniif qabsoon jabaachuu akka qabdus ibsatan. Oduu keenya birootiin aanaa Dadar Araddaa Burqaa Barakaa jedhamuun beekamtutti saamichaa fi doorsifni dabballoota sirnichaatiin jiraattota nagayaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jiraachuu maddeen OMN timan. Jiraattota magaalaa Dadar keessaa namni yaada isaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif laate tokko akka jedhutti ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkora uumamee wal qabatee waajjirri Araddaa kan gubate yoo ta'u waajjiricha kan gube ilmaan keessan jechuun dabballoonni sirnichaa baasii waajjirri ittiin ijaaramu miliyoona 9tti shallaguun mataa nama tokkootti 10,000 kafaluu qabdan jechuun hawaasa naannichaa doorsisaa jiraachuu himeeraam. Qaamonni bulchiinsa fi abbootiin Araddaa poolisii wajjin ta'uun tanaan dura maqaa walgahiitiin dargaggoota walitti qabaniin rasaasatti banuun dargaggoo tokko galaafachuun dargaggoota 4 irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisanii jiru. Daba raawwatan kana faana dhokfachuuf qabeenya ofuma isaaniitiif barbadeessan isintu barbadeessem 5,000 kafaluu qabdu jechuun osoo madaan ijoollee isaaniitirraa hin qoorin abbootii dargaggoota kanneenii dararaa jiru jechuun maddeen OMN timan. Orgii xumuraatiin godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan taate magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti murni seeraan ala biyya bulchaa jiru sababa sakatta'iinsa jedhuun hawaasa naannichaa dararaa akka jiru maddeen gabaasan. Akka maddi keenya jedhutti waraanni murna tokkoof qofa ajajamu magaalattii keessa guutee kan jiru yoo ta'u qeerroowwan magaalattii adamsuun kaan hidhachi kaan immoo reebichaan dararaa jiru jechuun dubbatam. Namni Laga Xaafoo Laga Daadhiirraa bilbilaan dubbifne kun uummanni Oromoo sirna humnaan biyya bulchaa jiru kana jalatti miidhaan hedduun irra gahaa jira kan jedhu namni kun roorroo akka sabaatti nurra gahe kana ofirraa buusnu malee uummanni keenya tasgabbii hin argatu jechuunis dubbateera. Dhumarratti qeerroon gabasii dubbifne kun dhaamsa isaatiin qeerroon biyya alaatiif biyya keessaa wal ta'uudhaan murna heera fi seera biyyattii osoo hin guuttanne uummata ukkaamsee bulchuu barbaadu kana bifa qindoomina qabuun dura dhaabbachuudhaan ofirraa kuffisuu qabna jechuun waamicha dhiheessaniitiin jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gaa oduun ijoo ammaaf qabannee dhihaanne kanan gammaatti nu daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalleetiin gama ogummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaatiin Abdii Jamaal wajjin ture. Babal'ina oduu keenya guutuu isaa oduu keenya dilee keessaa argattu ammasitti qophiilee OMN afaan wajjin turtii gaarii.